هاي براتو تكمل جرتنا كيسني har'as unity biraati walitti deemnee jirra. Unit 1 yeroo darbe xumurre jirra jechuudha waa'ee vectorii. Amma immoo unit 2 matrix determinant in the system of linear equations jedhuun unit 2 dhaan ni ilaalla jechuudha. Applied mathematics 1 isa kana unit 1 kanniin I mean topic 1 kanniin isin dura baratanii turtanii jechuudha kutaa 11tti matrices determinants in the systems of linear equations jedhu unit 3 fi unit 4 keessatti ilaaltanii jirtan jechuudha. Kanaf matrices in jennu maayini akkasuma determinant in maayini system of linear equation in jennu maal akka ta'e ni ilaallaa jechuudha. Definition irraa yookaan definition of matrix in the basic operations. Definition let M and N be in natural number a rectangular array of number in real number jechuudha. Rectangular array jennaan matrix ta'uu isaa akka hin daganne jechuudha. Matrix yeroo jennu rectangular array jechuudha. Kana jecha maayini bifa rectangulariitiin kan taa'udha jechuudha. As keessa elementiiwwan tu jiraachaa isaan kun elementiiwwan jedhaman jechuudha. A11 A12 jecha A1 N itti fufaa siin gadittis A11 jecha haala kanaan itti fufaa jechuudha. Kanaaf inni kun maal jedhamee waamama matrix jedhamee waamama jechuudha. In real number the number in the matrix are called the entries of the matrix. Nambariiwwan yookiin ammoo lakkoofsonni as keessa jiran kun maal jedhamani entries of matrix jennee waamna jechuudha. Note A is an M by N matrix if A has M rows again horizontal in the N columns matrices jennaan jechuudha. Verticals isa kana jecha inni kun fakkeenyaaf A jechuudha. M by N jennee waamna jechuudha. Isa kana M by N jennee waamna jechuudha. M by N yeroo jennu kana M maal bakka bu'a horizontal yookiin ammoo row bakka bu'a jechuudha. Kana jechaan garana warri deeman kun row jedhamanii warri gara gadi deeman kun ammoo column jedhamanii jechuudha. Kanaafuu M by N yeroo jennu haala kanaan kennee jechuudha. M by N yoo jennee kan barreessinu taate yookiin ammoo A asitti barreessuu dhabuu dandeenya yookiin ammoo M by N qofa yoo kan barreessinu taate M kun maal bakka bu'aa row meeqa akka ta'e bakka bu'aa jechuudha. N kun ammoo column meeqa akka ta'e bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan barreessina jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti kan barreeffamu inni rowidha jechuudha. Aij is the element that appears in the i's row in the j's column. Kanaaf inni kun inni jalqaba maal bakka bu'a isin jedhee row bakka bu'aa inni lammaffaan ammoo column bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu Aij jennee haala waamna jechuudha. A is equal to Aij M by N is an M by N matrix. M times N kan jennu inni kun M by N jedhamee dubbifama jechuudha. M by N is called the size of the matrix jennee waamna jechuudha. Inni kun ammoo maal jedhama kanaafuu size matrix kanaati jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf inni kun 1 2 3 6 5 4 1 0 2 yoo kan jennu taate inni kun inni 3 by 3 dha jechuudha. 3 by 3 dha jechuudha. 3 by 3 kana jecha inni row sadiitu jira jechuudha. Row sadiitu jira akkasuma ammoo column sadiitu jira jechuudha. Column sadiitu jira jechuudha. Kanaafuu inni kun maal jedhamee waamama size jedhamee waamama jechuudha. For example consider A equal to isa kana yookaan ilaalu taate the size of this matrix is 2 by 3 dha jechuudha. Kana jechaan row lamatu jira akkasuma ammoo column sadiitu jira jechuudha. Gara gadi yoo ilaaltan column sadiitu jira. Garan yoo ilaaltan ammoo row lamatu jira jechuudha. Kanaaf A11 inni jennuun isa jalqaba kana jechuudha. A11 inni jennuun column 1 akkasuma row 1 kan ta'e jechuudha -1 dha. Isa kana immoo maal jennaani inni kun A22 inni jennuun ammoo kan inni A22 inni jennuun isa kana jechuudha. Kana jecha inni fakkeenyaaf column lama row lama jira akkasuma column lama jira jechuudha. Kanaafuu 7 dha jechuudha. A13 yoo jennu ammoo A13 inni jennuun kana jechuudha. A13 yeroo jennu row 1 column 3 jechuudha. Kanaafuu 8 ta'a jechuudha. Bifa sanii hundi isaa tokko gochuun dandeenya jechuudha. Definition two matrices A equal to M by N and B is equal to M by N are equal written as A equal to B if and only if their corresponding elements are equal. Isaan lamaan kunniin equal dha kan jechuu dandeenyu maal ta'e qofa yoo elementiiwwan isaan keessa jiran bakka isaan argamu wajjin fakkeenyaaf kan A11 irratti argamu kan B11 irratti argamu wajjin wal qixa yoo kan ta'e akkasuma hundi isaa ta'an yoo wal qixa ta'an qofaadha jechaadha.
consider two matrices given below. Fakkeenyaaf isa kana amma wal qixxachuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan kun lamaan sirriidha wal qixa. Isa kana biroo dhuftan garuu as 3 as 4 kanaafuu garagaraa jechuudha. Isaan kunniin lamaan wal qixxachuu qaban jechuudha. Yoo A equal to B kan jennu taate lamaan wal qixxachuu qaba waan ta'eef kanaafuu A is different from B jennee haala saniin ibsinaa jechuudha. Definition in Ibrahimu a one by n matrix is called row vector. Yookiin ammoo row matrix jennee waamnaa jechuudha. Kanachaan and m by one matrix is called column vector jennee waamnaa jechuudha. Kanachaan maaliif akkana ta'uu danda'e? Kanachaan as yoo ilaaltan rowii tokko qofatu jira jechuudha. Rowii tokko qofa jira jechaan rowiin gara biraan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf 1 by 3 yoo kan jennu taate rowii tokko qofa jechuudha. Kolomanii inni qaba kolomanii 3 gara gadiitti yoo ilaaltan kolomanii 3 jira garuu rowii tokko qofa jechuudha. Kanaafuu inni kun row matrix jedhamee waamamaa jechuudha. Isa gara gadii kana yoo ilaaltan garuu inni kun amma rowii meeqa jira? 1 2 3 sadiitu jira jechuudha. Kanaafuu 3 by 1 kolomanii isaa yoo ilaaltan tokko qofa. Kanaafuu column matrix jennee waamnaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa isaa haala kanaan ilaaluu qabdan jechuudha. Inni itti aanu ammoo example 5 8 is both a column and a row. The number of rows in the columns are equal, that is n by n is called a square matrix of order n jechuudha. Kanachaan fakkeenyaaf kanas nuuf kaa'ame inni 80 qofatu nuuf kaa'ame jechuudha. As keessa kan nuuf kaa'ame 80 qofatu nuuf kaa'ame. Kanaafuu kun 1 by 1 dha jechuudha. 1 by 1 dha. Kan biraan jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun the number of rows in the columns are equal dha jechuudha. Rowin isaatis tokko akkasuma kolomanii isaatis tokko jechuudha. Kanaafuu isa kana 1 by 1 jennee waamna jechuudha. N by n. Inni 1 yoo kan fudhan taate jechuudha. Kanaafuu lamaanuu kan ta'uu danda'u ni jira jechuudha. Inni kun maal jedhamee waamama? Square matrix jedhamee waamama jechuudha. Kanachaan wal qixa kan ta'an taate m fi n wal qixa kan ta'an taate maal jennaani? Square matrix jennee waamna jechuudha. Inni biraa isa kana yoo ilaaltan inni kun square matrix jedhama. Maaliif kolomanii isaati 3 akkasuma immoo rowin isaati 3 jechuudha. Kanaafuu 3 by 3 inni kun square matrix jedhama jechuudha. Inni biraa immoo operations with matrix. Operation yeroo jennu addition irraa kaanu addition yookiin ammoo subtraction of matrix. Isa kana yeroo hojjennu haala kamiin hojjenne seetan matrix lama nuuf kennamanii saayiziin isaa garuu wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Addition fi subtraction hojjetuudhaaf saayiziin isaa dirqama wal qixa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf inni jalqaba 2 by 3 yoo kan ta'u taate kan itti aanus 2 by 3 ta'uu qaba jechuudha. Inni kun hir'isuu fi hidhuu qofaaf jechuudha kan hojjetu. Hir'uu fi baay'isuudhaaf ni ilaalla jechuudha. Inni suni seera mataa isaa waan qabuuf jechaadha. Isaan ilaala yeroo bira geenne. Kanaaf inni kun wal qixa ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu erga wal qixa ta'ee maal goona? Fakkeenyaaf asitti isaan lamaan kanneen walitti hidhaa yoo kan jedhamu taate fakkeenyaaf lamaan kanneen akkuma argitan inni kun 3 by 3 dha. Kunis 3 by 3 dha jechaadha. 3 by 3 lamaanuu erga wal qixa ta'ee maal goona? Kan as jiru kana kan jalqabarra jiru wajjin, kan lammaffarra jiru kan lammaffarra jiru wajjin, kan sadaffarra jiru kan sadaffarra jiru kana wajjin walitti hidhaa adeemna jechuudha. Akkasuma koloman roobtuu irra dhufne akkasuma kanas kana wajjin as bira dhufne kana wajjin kana bira yeroo dhufnu kana wajjin haala kana walitti hidhaa adeemna jechuudha. San booda erga walitti hidhaane bootama isaa irra adeemna hundi isaatu bakkuma isaa irra kenna. Fakkeenyaaf kan waan irraa fudhanne waan irra kenna jechuudha. Fakkeenyaaf isaa lamaan kan yeroo walitti hidhaanu 2 ida'uu 4 jaha ta'a jechaadha. -1 plus 6 plus 7 6 ta'a. 3 plus -8 -5 0 plus 9 9 akkuma argitan hundi isaatu bakkuma isaa irra dhufaa jira jechaadha. 2 plus 3 7 akkuma argitan jidduurra turan kunniin 3 fi 4 jidduurra turanii torbas maal ta'uu qaba? Jidduurra dhufuu qaba jechaadha. 6 plus 5 11 jechaadha. Kanaan hundi isaatu walitti hidhaa adeemna jechaadha. -5 inni kun yeroo waliidhaanu 9 kanaaf kana yeroo waliidhaanu -3 dha jechaadha. Kanaaf kan baay'ee salphaadha walitti hidhuu fi walirraa hir'isuun yoo ta'e haaluma kana walirraa hir'isna jechaadha. Note is equal to aij m by n and b equal to bij m by n and c equal to cij m by n. A plus B equal to B plus A. Isaan kan qabatu qabdu jechaadha. A plus B jechuun B plus A jechuun garaagarummaa qabu jechaadha. Mala jijjiirraa hedduu waan qabu jechaadha. Isa kanas yoo fudhattan A plus B plus C A plus C yoo jennes A plus
pilaasii hammattu keessa hammattu amala jijjiirraa hammattus kaa'uu ni dandeenya jechuudha ni danda'ama jechuudha karaa lamaaniinuu kanaafuu bifa kanaan hojjettanii jechuudha inni kun baay'ee salphaadha. A matrix all of whose elements are zero is called zero matrix jedhama jechuudha. It is denoted by oodhaan bakka buufnu yookiin ammoo zeeroodhaan bakka buufna jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf kan yoo ilaalan example kana 2 by 3 dha. Kanaafuu hundi isaatu zeeroodha akkuma argitan. Kanaafuu inni kun maal jedhama? Zero matrix jennee waamna jechuudha. Let A equal to Aij M by N be a matrix in the alpha is an element of real number. Alpha jenna dubbisnu isa kana. The scalar multiplication of A by alpha is maal ta'in kun hundi isaatu constant kanaan baay'isna jechuudha. Fakkeenyaaf constant real number ta'e wayii fudhanne akkasuma matrix nuuf kenname ni jira. Isa kana yeroo ittiin baay'ifnu maal goona? Elementi hundayyuu ni baay'isna jechuudha. Fakkeenyaaf afur yoo kan fudhannu taate sitti yoo argitan afurii amma inni kun afuriin yeroo baay'isnu A kana jechuudha. Hundi isaatu afuriin baay'isna jechuudha. Lama afuriin baay'ifna, zeero afuriin baay'ifna, kan afuriin baay'ifna. Hundi isaatu elementi as keessa jiran hundi isaatu meeqaan baay'ifna? Afuriin baay'ifna jechuudha. Scalar multiplication jennee waamuu dandeenya jechuudha isa kana. Amma itti aanu walirraa hir'isuu yoo ilaales fakkeenyaaf elementiiwwan lama walirraa hir'isaa kan jedhamu taate isa kan jiru waan ta'eef asumatti isin taa mul'isu. Kana yeroo walirraa hir'isaa deemtan maal gootanii isa kanarraa A minus B yoo kan ta'u taate jechuudha. A minus B yoo kan jedhamtan taate maal gootanii isa kanarraa kan hir'isaa deemtan jechuudha. Kanarraa kan hir'isaa deemtan kanarraa kan hir'isaa deemtan jechuudha. Baay'ee salphaadha waan ta'eef isa kana pilaasii qofisni fudhate jechuudha mojuulii. Inni ta'anu product of a matrix in the some algebraic properties transpose of matrix jedhamu ilaalla jechuudha. Isa product inni jedhu kun xiqqoo kaaniin garaagarummaa qaba jechuudha. Kana jechaan pilaasii fi addition fi subtraction dhaan garaagarummaa qaba jechuudha. Kan irratti maal jennee turre fakkeenyaaf 2 by 3 yoo kan ta'u taate kunis 2 by 3 ta'uu qaba jechuudha. Addition fi subtraction dhaaf walitti hidhuu fi akkasuma walirraa hir'isuudhaaf isaan lamaan kanniin guutuu qabaa jennee jechuudha. Isaan kunniin wal qixa ta'uu qabanii jenna. Kanarratti garuu baay'isuu irratti maal seetan 2 by 3 yoo kan jedhu taate kun ammoo 3 by 2 ta'uu danda'a any numberii ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf 2 by 3 by 2 ta'uu danda'a yookiin ammoo 3 by 4 ta'uu danda'a 3 by 1 kan barbaadu ta'uu danda'a jechuudha. Kana jechaan kan jalqabaa kana fakkeenyaaf inni kun A yoo kan ta'u taate jechuudha. Isa kanaan B yoo kan jennu taate inni kun fakkeenyaaf M by N yoo kan ta'u taate jechuudha. M by N yoo kan ta'u taate kun ammoo B kun N irraa jalqabuu qaba jechuudha. N by jennee kan asitti waan barbaannu fudhachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu isa jalqabaa irraa kan lammaffaa isa lammaffaa irraa immoo kan jalqabaa wal qixa ta'uu qabanii jechuudha. Kana jechaan column of the first matrix equal to row of the second ta'uu qaba jechuudha waliin baay'isuudhaaf. Kanaafuu isa kan nuuf guutuu qaba jechuudha. Akkuma asitti argitan M by N ni jira. Inni kun maalirraa inni kun N dhaan xumurama kun ammoo N irraa ka'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu P fi inni kun asitti argitan P fi N garaagarummaa qaban rakkoon qabu jechuudha sun. Isaan sun ta'in kan nuti consider ta'uu godhuu qabnu kan walitti aanan kanneen fakkeenyaaf A jennee as B yoo kan jennu taate jechuudha. Isaan lamaan kanneen waliin baay'isuudhaaf asitti maal jenna M by N yoo kan jennu taate jechuudha. Kun ammoo isa kanarraa ka'uu qaba jechuudha. N by jennee asitti waan barbaanne fudhannaa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan jechuudha kan nuti ibsinu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan inni kun 3 by 4 dha. 3 by 4 jechaan kun ammoo afurraa ka'uu qaba jechuudha. B nama afurraa ka'uu qaba. Akkuma argitan amma meeqatu jira? Row meeqa jira? 1 2 3 4 4 by 2 dha jechuudha. Kanaafuu kana waliin baay'isuu dandeenya jechuudha. Waliin baay'isuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Waliin baay'isuu irratti yeroo kana hojjennu taatu bifa kanaan hojjannaa jechuudha. Isa kana ammoo haala kamiin waliin baay'ifna isa jedhu haa ilaallamu. Waliin baay'isuudhaaf maal gootanii roowii jalqabaa kana fudhattan. Roowii jalqabaa kana fudhattanii isa kanaan baay'isanii jechuudha jalqaba irratti. Ammas isuma kana fudhattanii kanaan baay'iftanii jechuudha. Isa jalqabaa ni geessan. San booda kana geessanii maal gootanii kana tartan. Kana fudhattanii kanaan baay'iftan. Ammas isuma kana fudhattanii kanaan baay'iftanii jechuudha. Kanaafuu roowii kolomoniidhaan baay'isaa deemnaa jechuudha. Roowii kolomoniidhaan baay'isaa deemnaa jechuudha. Kanaafuu bifa sanii yeroo waliin baay'ifnan maal ta'a? Isa kana ni fudhannaa jechuudha. Isa kana fudhannee kamiin baay'ifnee jedhe kanaan baay'ifnaa jechuudha jalqaba irratti. Kana jechaan inni jalqabaa isuma jalqabaa wajjin baay'ata. Inni lammaffaa isa lammaffaa irra jiru wajjin baay'ata. Inni sadaffaa isa sadaffaa irra jiru wajjin baay'ata. Inni afuraffaa isa afuraffaa irra jiru wajjin baay'ata jechuudha. San booda walitti hidhaanaa jechuudha hundi isaatu. Kanaaf maal goona 3 times 1
3 times 1 3 ta'a jechaadha. 4 times 3 meeqa ta'a? 12 ta'a. asumatti walitti hidhaa deemnaa jechaadha. Asumatti walitti 3 plus jechaa deemna. 3 plus asitti 2 baay'isuu tokko meeqa ta'a? 2 ta'a. Plus 2 tokko baay'isuu minus 1 minus 1. Inni kun kan jalqabaati jechaadha. Kan jalqabaa irra. Amma immoo isa lammaffaatti darbu. Isa kana fudhannee kan lammaffaatiin baay'ifnaa jechaadha. Isa kanaan baay'isu. Kanaaf 3 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 6 ta'a jechaadha. Isa kana addansiisuu qabdu nama garagara waan ta'eef. 4 baay'isuu 2 4 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 16. lama baay'isuu 0 0 plus 0 jennaani sanbuudha immoo asitti tokko baay'isuu tokko meeqa ta'a? Tokko ta'a jechaadha. Plus 1 jedha. Isa jalqabaatiif geessinee jira jechaadha. Amma immoo maal goona? Isa lammaffaa kanatti tarra. Isa lammaffaa kanas fudhannee akkasumatti kanaan baay'ifnaa jechaadha jalqaba irratti. Kanaaf tokko baay'isuu tokko ta'a jechaadha. Plus lama baay'isuu 3 meeqa ta'a? 6 ta'a. Eda'uu 3 baay'isuu tokko meeqa ta'a? 3 ta'a. Eda'uu tokko baay'isuu minus 1 ta'a jechaadha. Minus 1 isa kana geessinee jirra jechaadha. Ammas kanumarra jira kanan geessine jechaadha. Roobii kanan geessine maaliif hanga kolomanii kanneen hundaan baay'ifnee fidnutti ni baay'ifna jechaadha. As sadii yoo jiraate kolomanii sadii yoo ta'e kolomanii sadii nu dirqama baay'isuu qabna jechaadha. Kanaafuu tokko baay'isuu 2 meeqa ta'a? 2 ta'a. lama baay'isuu 4 meeqa ta'a? 8 ta'a. Eda'uu 8. 3 baay'isuu 0 0 ta'a. Plus 0 tokko baay'isuu tokko ta'a jechaadha. Isa kana geessinee jirra. Amma immoo kamitti tarra? Kanatti tarraa jechaadha. Kan xumura kanatti tarraa jechaadha. Kan xumura kanatti yeroo tarru kamiin baay'ifna jalqaba irratti? Isa kanaan baay'ifna jechaadha. Isa kanaan baay'ifna. Kanaafuu 0 baay'isuu tokko 0 ta'a. Tokko baay'isuu 3 ta'a. Plus 3 lama baay'isuu tokko 2 ta'a. 3 baay'isuu minus 1 minus 3 ta'a jechaadha. Amma immoo kamiin baay'ifna? Isa kanaan baay'ifna jechaadha. Isa kanaan baay'ifna. Kanaafuu isaniin baay'isuudhaaf maal goona ammas? 0 baay'isuu 2 0 tokko baay'isuu 4 plus 4 lama baay'isuu 0 0 plus 0 sanboota 3 baay'isuu tokko 3 ta'a jechaadha. Haala kana hojjannaa jechaadha. Amma maal goona? Walitti edaanu isa keessaa kana yeroo walii edaanu amma maal arganna? Kana yeroo walii edaanu jechaadha. Kana yeroo walii edaanu guutuu isaa yeroo walii edaanu meeqa arganna? 16 arganna jechaadha. Isa kana yeroo walii edaanu meeqa arganna? 23 arganna jechaadha. Amma immoo isa kana yeroo walii edaanu 9 arganna. Kana yeroo walii edaanu 11 arganna. Kana yeroo walii edaanu 2 arganna. Kana yeroo walii edaanu 7 arganna jechaadha. Kanaafuu isa kana jechaadha. Deebiin keenya isa kana ta'a. Kanaafuu inni kun saayizii isaa yoo ilaalle amma inni kun 3/2 dha jechaadha. 3/2 asitti ammoo wanti isinitti inni tokko jira. maal gootan seetan fakkeenyaaf A times B yoo kan jennu taate A times B inni kun M by N ta'e inni kun ammoo N by P yoo kan ta'u taate erga waliin baay'ifne kan nuti argannu isaan kun lama wal qixa ta'uu qaban jennee miti amma ammoo erga waliin baay'ifne kan nuti argannu saayiziin isaa kanarraa isa kana fudhannee isa kanarraa kana fudhannaa jechaadha. Kanaafuu M by P ta'a jechaadha. M by P ta'a jechaadha. Kanaafuu amma asitti akkuma argitan 3/4 ture inni kun. Kan jalqabaa N maal ture? 3/4 ture jechaadha. 3/4 times B ammoo maal ture? 4/2 ture jechaadha. 4/2 ture jechaadha. Kanaafuu isaan kunii wal qixa jennee jirra. Isaan jalqabaa kunii wal qixa. Kanaafuu waliin baay'ifnee jirra. Kan nuti argannu amma A times B erga waliin baay'ifne kan nuti argannu saayiziin isaa 3/2 ta'a jechaadha. 3/2 ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma asitti argitan roowii meeqa jira? 3tu jira jechaadha. 1 2 3 roowii 3tu jira. Roowii 3tu jira jechaadha. Kolomanii meeqatu jira? Kolomanii 2tu jira jechaadha. Kanaafuu 3/2 jennee haalsanii ibsuu dandeenya jechaadha. Inni ta'an ammoo example kan yoo ilaalle example 1.11 example 11 n nuuf kennamee jira. Inni kun 2/2 dha. Inni kunis 2/2 dha jechaadha. 2/2 dha. Kanaaf isa kana A times B yeroo waliin baay'ifnu akkasuma B times A times B times A is A equal to B, AB equal to BA nu jedha.
walqixamoo walqixaa miti jedha. Isa kana waliin baay'isuudhaan property isaarras ni jira. Property yoo ilaaltan AB is different from BA dha jechaadha. Isa kan jalqaba qabatu qabdan jechaadha. Inni kun walqixaa miti. Tokkoffaa walqixa ta'uu danda'u jechaadha. Akkasuma immoo inni kun ammoo A times B times C kana jechaan B fi C wajjin baay'ifni A dha yoo kan baay'ifnu taate akkasuma yookiin ammoo amala jijjiirraa hammatu ni qabaachaa associative properties jennuun san ni qabaachaa inni kun akkasuma irra raabsa AB plus AC ta'a jechaadha. AB plus AC inni kunis ni danda'ama jechaadha. Garuu asitti wal jala dabarsuu dandeettan. Kana jechaan fakkeenyaaf AB plus AC isa jedhu kana BA plus CA godhuu dandeettan jechaadha. Yoo maal ta'e qofa garanaa yoo jiraate garuu ni danda'ama jechaadha. Garanaa yoo jiraate ni danda'ama. Fakkeenyaaf asitti yoo agartan amma kanneen yeroo irra baay'ifnu jechaadha. Fakkeenyaaf A kana C dhaan yeroo baay'ifnu AC goona jechaadha. B C dhaan yeroo baay'ifnu B C goona jechaadha. Ordarii isa eeguu qabdan jechaadha. Yoo jalqaba irra jiraate jalqaba irra kaa'uu qabdanii yoo dhuma irra jiraate dhuma irra kaa'uu qabdan jechaadha. Kanaafuu isa kana amma yoo kana hojjennu taate asitti isa kana yeroo waliin baay'ifnu AB haa hojjennu jalqaba irratti A B yeroo hojjennu A times B jechaadha. A times B yeroo hojjennu maal ta'a? Isa kana fuune kamiin baay'ifni siin jedhe kanaan baay'ifnaa jechaadha. Kana jechaan minus 1 times 2 minus 2 1 times 5 plus 5 sanboota kamiin baay'ifna kanaan baay'ifnaa jechaadha. Minus 1 times 1 minus 1 1 times minus 3 minus 3 minus 3 okay isa ta'anu tarraa jechaadha. Amma inni ta'anu ammoo kana fuune kamiin baay'ifna jalqaba irratti kanaan baay'ifnaa jechaadha. Kana 4 times 2 8 1 times 5 5 kana plus 5 goona jechaadha. 4 times 1 4 1 times minus 3 minus 3 kanaafuu isa kana amma yoo xumure maal ta'a inni kun isa kana yeroo walii dhaanu 3 ta'a. 3 ta'a. Isa kana yeroo walii dhaanu meeqa ta'a? 13 ta'a jechaadha. 13 kana yeroo walii dhaanu meeqa ta'a? minus 4 kana yeroo walii dhaanu meeqa ta'a? 1 ta'a jechaadha. Isa kana hojjennee jira jechaadha. Inni kun A times B dha jechaadha. AB amma immoo BA hojjennaa jechaadha. BA yeroo hojjennu haalumsanii hojjennu bifum kana hojjenneen hojjennaa jechaadha. Maal goona asitti jalqaba isa kana fudhannee kanaan baay'ifnaa jechaadha. Kan jalqaba irra jiru sun fudhatanii yeroo kamiyyuu B'n amma jalqaba irra waan jiruuf roo isaa fudhannaa jechaadha. Kanaafuu kana fudhannee kanaan baay'ifnaa jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 tokko baay'isu tokko waan dha jechaadha. Sanboota ammas isa kana fudhannee kamiin baay'ifna kanaan baay'ifnaa jechaadha. Kanaafuu lama baay'isu tokko maal ta'a? Lama ta'a. Tokko baay'isu tokko ta'a jechaadha. Kanaafuu plus 1 jennaan jechaadha. Sanboota isa lammaffaatti 5 times minus 1 minus 5 inni kun minus minus 3 on this minus 3 times 4 minus 12 okay amma maal goona isuma kana kamiin baay'ifna kanaan baay'ifna jechaadha. Kana fuune kamiin baay'isaa jirra kanaan baay'isaa jirra jechaadha. minus 5 sanboota minus 12 jennee jirra. Kana 5 times 1 5 minus 3 times 1 minus 3 kanaaf isa kanas yoo hojjennu amma BA jechaadha. BA maal ta'a? isa kana walii idatan minus 1 kana walii idatan 3 kana walii idatan meeqa ta'a? minus 17 kana walii idatan 2 ta'a jechaadha. Kanaafuu akkuma argitan inni kun garaagarummaa qaba jechaadha. Walitti hin dhufu. Kanaaf kun amma garaagarummaa qaba jechaadha. Kanaafuu AB fi BA garaagaraa jechaadha. Tokko ta'uu hin danda'anii jechaadha. Kanaaf property kana haala kanaan prove godhuu dandeenya jechaadha. Inni ta'an ammoo definition a square matrix in which all but the diagonal elements are 0 is called diagonal matrix jennee waamna jechaadha. A square matrix in which all but the diagonal elements are 0 are called diagonal jennee waamna jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf diagonal jedhamuudhaaf maal ta'uu qaba? tokkoffaa square matrix ta'uu qaba jechaadha. Square matrix jechaan saayiziin isaa wal qixa ta'uu qaba. Kana jechaan 2 yoo ta'e by 2 ta'uu qaba. 3 yoo ta'e by 3 ta'uu qaba. 4 yoo ta'e by 4 ta'uu qaba jechaadha. Wal fakkaataa ta'uu qaba jechaadha. N yoo ta'e by N ta'uu qaba jechaadha. Kanaafuu tokkoffaa isa kan ta'uu qaba jechaadha. Sanboota immoo
diagonal inni jennu maal seetan fakkeenyaaf asitti 1 0 2 3 4 5 4 1 2 yoo kan jennu taate inni kun diagonally jedhama jechuudha. Inni kun diagonally jedhama jechuudha. Isa kana agartan inni kun diagonally jedhama jechuudha. Isa kana qofa inni kun diagonally jedhama jechuudha. Diagonally akkuma nuti beeknu fakkeenyaaf square hoyi yoo kan jiraatu taate diagonaliin meeqa ture 2 ture jechuudha. Kanaaf kana ture jechuudha. Garuu amma lama isaa osoo hin ta'in kan nuti consider godhuu qabnu isa kana qofa jechuudha. Isa kana qofa jechuudha kan nuti consider godhuu qabnu. Kanaafuu elementiiwwan achirra jiran hundi isaanii maal jedha asitti elementiiwwan kanneen malee jechuudha hundi isaaniitu yoo kan 0 irraa ala ta'an taate jechuudha. Yoo 0 hin ta'in maal jedhama diagonal matrix jedhama jechuudha. A square in which all but the diagonal elements are 0 jechuudha. Inni hundi isaaniitu 0 dha garuu ammoo diagonaliin 0 ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Inni kun maal jedhama diagonal jedhamee waamamaa jechuudha. Diagonal matrix jedhama jechuudha. Kanaafuu akkuma asitti argitan inni diagonal inni jennu isa kamii isa kanaa jechuudha. Asitti ammoo wanti tokkoon isin beekuu qabdan yeroo kamiyyuu diagonalii yeroo deemtan A fi J wal qixaachaadha. Kana jechaan kolomanii fi roowiin wal qixaachaadha. Asitti agartan amma 1 1 dha, asitti 2 2 dha, asitti n n dha, 3 3 4 4 jecha wal fakkaataa ta'aa deemaa jira. Kanaafuu diagonal inni jennuun bifa kanaan ibsamaa jira. A diagonal matrix whose all of its diagonal elements are equal is called scalar matrix jedhama jira. Akkasuma immoo diagonalii kana irratti jechaadha. Tokkoffaa diagonal matrix ta'ee akkasuma immoo isaan kunniin ammoo yoo kan wal qixaatan taate kanachaan akkuma argitan c hundinuu konstaantiidha jechaadha. Kanachaan fakkeenyaaf tokko asitti amma 1 ta'ee asitti 2 ta'ee asitti 3 ta'ee so garagara ta'ee diagonal matrix qofa jennaan jechaadha. Garuu ammoo isaan kunniin hundi wal fakkaataa ta'an fakkeenyaaf inni kun 2 ta'ee kunis 2 ta'ee kunis 2 ta'ee yookiin ammoo 1 1 yookiin ammoo 3 3 yoo kan ta'u taate wal fakkaataa ta'an maal jedhama scalar matrix jedhama jechaadha. Garaagarummaa isaa kana seeraan qabadha. Garaagarummaa isaa qabatu dirqama ta'a jechaadha. Kanaafuu scalar matrixiin tokkoffaa diagonal matrixidha. Diagonal matrixidha jecha amma inni elementiiwwan diagonalii irra jiraniin ala warri jiran diagonaliidhaan ala warri jiran 0 dha jechaadha. Sanboodha ammoo matrix jedhamuudhaaf ammoo wal qixa ta'uu qaba jechaadha diagonalii irra elementiin jiran. Kanaaf isa kana yoo fudhanne inni kun diagonal matrix ta'e akkasuma maa inni scalar matrixidha jechaadha. Scalar matrixidha. Inni kun wantoota sadii nuuf guutuu danda'a jechaadha. Tokkoffaa scalar matrixidha akkasuma diagonalidha. Diagonal matrixidha. Inni sadaffaan ammoo identity matrix jedhama. Yoo waan ta'e jechaadha. Elementiiwwan diagonalii irra jiran waan qofa yoo kan ta'an taate fakkeenyaaf as yoo agartan waan asis waanidha. Waan jechaatti fufaa jechaadha. Kanaafuu waan yoo ta'an hundi isaatu waan yoo ta'an maal jedhama identity matrix jedhama jechaadha. Kanaafuu inni kun fakkeenyaaf haala kanaan 1 0 0 0 1 0 0 0 1 yoo jedhame inni kun wantoota sadii nuuf guutuu danda'a jechaadha. Tokkoffaa maa inni kun diagonal matrixidha jechaadha. Inni biraa immoo elementiin diagonalii irra jiran wal qixa waan ta'aniif scalar matrixidha. Akkasuma immoo tokko waan ta'aniif maal jedhama identity matrix jedhama jechaadha. Kanaafuu inni kun wantoota sadii nuuf guutuu danda'a jechaadha. Kanaafuu bifa saniin qabatuu qabdan jechaadha. Definition: let A equal to Aij M by N be a matrix. We define a transpose of A denoted by AT to be the N by M matrix where the Ij's entry is A I J I ta'ala. Kana jechuun transpose isa jedhamu jira. Transpose inni jedhamu amma seetan A transpose jennee haala kanaan gubbarratti barreessuu dandeenya yookiin ammoo A T guddaas godhuu dandeenya jechuudha. Transpose yeroo jedhamu. Transpose jechuun maal seetan fakkeenyaaf haala kanaan isiniif kenname jechuudha. Waan fakkeenyaaf asitti A haa jennu, asitti B haa jennu, asitti C haa jennu, asitti D haa jennu. Inni kun bifa kanaa yoo isiniif kenname transpose inni jennuun kun maal godhu seetan kolomanii fi roowii wal jala jijjiiruudha jechuudha. Kana jechaan kan asitti roowii irra ture kun gara gadiitti deebi'a jechuudha. Kana jechaan A transpose maal ta'a? A transpose inni jennuun asitti amma AB'n maalirra ture? Roowii jalqabaarra ture jechuudha. Kanaafuu amma kolomanii jalqabaarra deebi'a. AB margitan gara kolomaniitti jijjiiramee jira jechuudha. Inni asitti roowii lammaffaa irra ture kun kolomanii lammaffaa irra dhufaa jechuudha. C D inni kun amma transpose jedhama jechuudha. Akkuma argitan wal jala jijjiiramee jira jechuudha. Kanaafuu A transpose inni jennuun bifa kanaan hojjetama jechuudha.
kan jalqaba ij ture een jechaadha ji ti deebi'a jechaadha. Kana jechaan kolomanii fi roowiin isaa wajjin jijjiiramaa jechaadha. Isa kan amma yoo a transpose isaa akkuma ibsin jedhee t guddaadhaanis barraa'uu danda'a jechaadha. Kanaaf amma isa kana maal gootanii kan as ture kana asirratti gad deebiftan jechaadha. Akkuma argitan 3 2 minus 1 ture asitti ammoo 3 2 minus 1 inni roowii lammaffaa irra ture kolomanii lammaffaa irra dhufa. Inni roowii sadaffaa irra ture kolomanii sadaffaa irra dhufa jechaadha. Istiif galee jedhee yaada inni kun isa kanas akkasumatti yoo kan jijjiiruu barbaadan taate inni kun roowii tokko qofa waan ta'eef gara kolomanii tokkotti jijjiirraa jechaadha. Bifa kanaan hojjetamaa jechaadha. Properties of matrix transpose ilaalaa jechaadha. Ammoo property inni qabu maal akka ta'e. Let A be a matrix over real number and alpha is alpha jennuun isa kana yookiin ammoo constant nuuf kenname jechaadha. Gamma jennuun gamma is an element of real number gamma dha waan ta'eef inni kuni A transpose yoo ta'e A transpose ammas deebifnee transpose yookaan gontaate A ti deebi'a jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf A B C D inni ture kun maa inni A ture jechaadha jalqaba. A transpose yoo goonu maal ta'a isin jedhee jira. A transpose yeroo goonu A B C D ti deebi'a jechaadha. Ammas A transpose kan transpose goonu A transpose deebifnee transpose goonu isa kana jechaadha. Maal godhuudha inni kun kolomanii fi roowii wal jala jiruudha waan ta'eef isa asitti kolomanii roowii irra jiru kana gara kolomanii AC isa kana ammoo BD ti jijjiirraa jechaadha. Kanaafuu isa kana yoo ilaaltan amma fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan isa jalqaba wajjin tokko jechaadha. Kanaafuu A transpose yookaan gontaate A ti deebi'a jechaadha. A ti deebi'a jechaadha. Wal balleessaa jechaadha. Transpose kunniin kuni kanaan badee maaliif deebi'a? A ti deebi'a jechaadha. Inni biraa ammoo A plus B the whole transpose yookaan goonu ammoo A transpose plus B transpose jechaadha. Walitti hidhamna jechaadha. Lamaan isaa tokko transpose goonee sanbuuta walitti hidhamuudha jechaadha. Inni biraa ammoo konstantii wayii A dhaan baay'isne transpose yookaan gontaate konstantiin akkuma jirutti transpose goonuu hin dandeenyu jechaadha. Maaliif konstantii jechaan lakkoofsa wayiitu waan ta'eef inni kolomanii fi roowii hin qabu waan ta'eef kanaafuu isa akkuma jirutti baafna. A ammoo transpose goonaa jechaadha. Inni biraa ammoo baay'isuu yoo ta'e isa kan inni kun pilaasiidha waan ta'eef rakkoo hin qabu jechaadha. A transpose plus B transpose rakkoo hin qabu kun amma jijjiirraa iddoo waan qabuuf jechaadha. Isa kana biroo dhufne garuu amma asitti baay'isuudha waan ta'eef maal goona A transpose fi B transpose wal jala jijjiirraa jechaadha. Garaagarummaa qaba isin jedhee jira. A times B fi B times A garaagarummaa qaba jechaadha. Kanaafuu amma asitti isa kana seeraan naaf qabatu qabdan isa kana seeraan qabadha. A B transpose yeroo goonu maal ta'a inni kun B transpose kan xumura kanarraa jalqabdan jechaadha times A transpose ta'a jechaadha. Isa kana seeraan qabatu qabdan jechaadha. Inni ta'an ammoo special matrix isaan jedhaman ammoo wantoota lamaan kanneen hammataa jechaadha. Symmetric matrix fi skew symmetric matrix warra jedhamantu jira jechaadha. Isaan kun special matrix jennee waamna jechaadha. Inni jalqaba symmetric matrix inni jennuun maa inni is a matrix which is equal to its transpose. A fi A transpose wal qixa yookaan ta'an taate inni kun maal jedhama? Symmetric matrix jedhama jechaadha. Symmetric matrix jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana transpose yoo gootan amma inni jalqabaa kun maal ta'a? Gara gadiitti deebi'a jechaadha. Gara gadiitti deebi'a jennee jira. Asitti isa jalqaba kana yoo ilaaltan 1 minus 1 fi 4 isa kanas yoo ilaaltan 1 minus 1 fi 4 jechaadha. Kanas yoo ilaaltan fakkeenyaaf isa kana gara lammaffaatti deebifna waan ta'eef minus 1 asitti minus 1 dha 2 dha 6 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun transpose yoo gootan matama isaa ta'a jechaadha. Transpose yoo gootan matama isaa ta'a. Kanaafuu inni kun symmetric matrix jedhama jechaadha. Symmetric matrix jennee waamna jechaadha. Inni biraa immoo skew symmetric isa jedhamudha. Skew symmetric inni jennuun ammoo A fi A transpose A equal to minus of A transpose dha jechaadha. Kana jechaan yoo fakkeenyaaf A positiifa ta'e A transpose ammoo maal ta'uu qaba? Negatiivan baay'ifne negatiiva godhuu qabna jechaadha. Skew symmetric is a matrix which is equal to minus 1 times its transpose. Kanaafuu isa kana yoo ilaaltan fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan jechaadha A nuuf kennamee jira. A transpose yoo hojjennu A transpose yoo hojjennu jalqaba irratti maal goona? Isa kana gara gadiitti deebifna jechaadha. Gara gadiitti yeroo deebifnu 0 minus 1 fi 6 ta'a jechaadha. Isa kana ammoo maal goona? Kolomanii lammaffaa irratti barreessina jechaadha. 1 0 fi 1 dha. Isa kana ammoo kolomanii sadaffaa irratti barreessina jechaadha. minus 6 minus 1 fi 0 dha jechaadha. Kanaafuu inni kun A transpose dha. Akkuma asitti argitan amma inni kun
asitti amma fakkeenyaaf A kana negatiiva yoo baay'iftan jechaadha. A kana negatiiva yoo baay'iftan yookiin ammoo A transpose kana negatiiva yoo baay'iftan isa kan nuuf kenna A kan nuuf kenna jechaadha. Akkuma asitti argitan asitti 0 dha. Inni kun asitti 0 dha. Asitti 1 dha. Inni kun ammoo asitti minus 1 dha. Kanaafuu negatiiva ta'uu isaa argaa jirtan jechaadha. Asitti positiiva jira, asitti negatiiva jira. Asitti positive 1 asitti minus 1 dha. Kanaafuu garaagarummaa isaa argaa jirtan jedhee yaada. Minus dha jechaadha. Tokko positive ta'e tokko negative ta'a. 0 ammoo 0 dha waan ta'eef rakkoon qabu jechaadha. Asirratti ammoo waan tokko isin beekuu qabdan skew symmetry irratti yeroo kamiyyuu diagonaliin 0 0 dha. Isa kana yoo ilaaltan amma 0 0 0 dha. Isa kanas yoo ilaaltan 0 0 0 dha jechaadha. Kanaafuu isa kana akka nootiitti naaf qabatu qabdanii jechaadha. Inni ta'an ammoo theorem let A be a square matrix then A plus A transpose is symmetric ilaalcha. Symmetric barbaada yoo kan jedhamtu taasisaa biraatiin haala kanaan barbaadu dandeettan jechaadha. A plus A transpose symmetric nuuf kennaa jechaadha. Symmetric nuuf kennaa nuuf kenname akkasuma immoo yoo kan symmetric barbaada jedhamtan taate maal gootanii A plus A transpose gootanii argachuu dandeettan jechaadha. Skew symmetry ammoo barbaada yoo jedhamtan A nuuf kenname jechaadha. Skew symmetry barbaada yoo kan jedhamtan taate maal gootanii A transpose barbaadanii A transpose barbaadanii A minus A transpose gootanii haala sanii hojjechuu dandeettan jechaadha. In Brahmo A square matrix A equal to Aij n by n jecha inni kun Aij yeroo jennu maa inni rowwii fi kolomanii qabaachaadha. N by n say to be upper triangular isa jedhamu jira. Upper triangular isa jedhamu jira jechaadha. Upper triangular jedhamuudhaaf maal ta'uu qaba? If Aij equal to 0 yeroo kam for all I is greater than j jechaadha. In the strictly upper triangular matrix if Aij equal to 0 for all I is greater than or equal to j dha. Kan amma inni kana gabaabaa yoo isiniif ibse upper triangular inni jennuun kun maal seetan fakkeenyaaf kolomaniin kun ni jira, diagonaliin ni jira. Diagonaliin ni jira jechaadha. Diagonalii kana olitti warri jiran hundi isaanii 0 irraa adda yoo kan ta'an taateedha jechaadha. Say to be upper triangular for all I is greater than equal to j jedhamee yoo isaan kan 0 ta'an taate. Gara gubbaa osoo hin ta'in gara jalaatti dhiifama. Gara gubbaa osoo hin ta'in gara jalaatti kan nuti ilaaluu qabnu jechaadha. Upper triangular jedhamuudhaaf warri diagonaliidhaa gadi jiran marti isaanii maal ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jechaadha. Akkuma argitan asitti 0 0 0 dha. Hundi isaatu akkuma asitti argitan 0 0 dha jechaadha. Inni biraa immoo kolomaniis yoo kan diagonaliis yoo kan dabalu taate diagonaliinis 0 yoo kan ta'u taate kanachaan fakkeenyaaf 1 5 9 7 inni jennuun kun diagonaliin kun jechaadha. Diagonaliin kunis 0 yoo kan ta'u taate maal jedhama? Strictly upper triangular jedhama jechaadha. Gara gubbaa wanti nuti tokko hin jiru. Upper triangular yoo kan jedhaman taate gara gadi qofaa jechaadha kan nuti ilaalu. Garri gubbaa diagonalii olitti warri jiran kunniin kanacha 2 3 3 6 2 2 inni jedhaman kunniin yoo barbaadan kun isaanti ta'uu danda'anii yoo barbaadan negative yoo barbaadan 0 waan barbaadan ta'uu danda'anii jechaadha. Inni sun nu galchuu jechaadha. Yeroo kam yeroo upper triangular ilaalutti gara gubbaa hin ilaalu jechaadha. Gara gadi qofa ilaalla jechaadha. Inni biraa immoo square matrix asitti I is for all I is greater than j maaliif jedhame amma fakkeenyaaf isa kana yoo ilaaltan kolomanii kana irratti jechaadha. Kolomanii kana irratti I fi j wal qixa jennee jira. Amma as yoo dhuftanii yoo ilaaltan fakkeenyaaf inni kun kolomanii tokkoffaa jira 0 tan yoo ilaaltan jechaadha. 0 tun yeroo baruu haala kamiin barraa'uu dandeetti 2 by 1 jennee barreessuu dandeenya jechaadha. Maaliif I kennama I times j dha waan ta'eef I lama jechaadha. J ammoo tokko. Kanaafuu akkuma argitan kamtu caala guddaadha? I tu guddaadha jechaadha. Kanneen hunda keessattuu I guddaadha jechaadha. Kana irratti wal qixa ta'anii gara oliitti ammoo j tu caala guddaadha jechaadha. Diagonal ol yoo kan jiraatu taate j greater than I ta'a jechaadha. Kanaaf amma immoo isa kan yoo ilaalle ammoo upper triangular ilaalle jirra. Upper triangular ilaalle jirra jechaadha. A square matrix M by N is said to be an upper triangular matrix if Aij equal to 0. That is for all I inni kun upperii sun ta'in loweriidha. Loweriidha inni kun loweriitti jira. Inni kun upperii sun ta'in lamaan yoo upper jedhee kaa'ee upperii sun ta'in asittis maal godhuu qabdanii lower jettanii qabatu qabdanii jecha inni kun loweriidha. Inni lammaffaa jiru jecha. Inni kun upperiidha sirriidha. Inni kun amma definition amma ilaalaa jiru kun maal ta'uu qaba? Lowerii ta'uu qaba jecha. Loweriidha.
Kanaafuu inni kun ammoo AIJ equal to 0 ta'uu qaban jechuudha. Yeroo kam yeroo I irra xiqqaa J ta'u jechuudha. I irra xiqqaa J yeroo ta'u kolomanii kana qaban jechuudha. I mean diagonally kan inni qaban jalqaba irratti diagonally kana haala kanaan qabanne isaa ol warri jiran hundinuu maal ta'uu qabanii 0 ta'uu qaban jechuudha. I fakkeenyaafis kan yoo fudhatanii ilaaltan inni kun amma 0 asii kan yoo fudhatanii ilaaltan jechuudha. Akka barbaadan fudhachuu dandeettanii inni kun amma roo meeqarra jira roo 1 irra jira jechuudha. Times kolomanii meeqarra jira kolomanii 5 irra jira jechuudha. 1 times 5 kanaafuu akkuma argitan J'n asitti guddaadha jechuudha. Yeroo I'n irra xiqqaa J ta'utti yeroo kamiyyuu inni kun maal jedhama gara gubbaa kuniin 0 yoo ta'e jechuudha. Warri kunniin 0 ta'uu isaanii mirkaneessuu qabdan jechuudha. Isaan kunniin 0 ta'anii jennaan maal jedhama upper triangular jedhamee waamamaa jechuudha. Yoo ammoo diagonaliinis 0 yoo kan ta'u taate diagonaliin kunis 0 yoo kan ta'u taate maal jedhama strictly waan jedhamutti dabalaa jechuudha. Strictly upper triangular jedhama jechuudha. Kanaafuu akkuma arginu amma inni kun upper triangular dha inni kun ammoo lower triangular dha jechuudha. Kanaafuu isa kana sirreessa. Inni kun upper osoo hin ta'in lower ta'uu qaba jechuudha. Isa kana fakkaata jechuudha. Paartii itti aanu ammoo elementary row operation dha. Echelon form isa jedhamu ni ilaalla. Paartii itti aanu hanga walitti deebinutti nagaatti.